ይሄን ደግሞ በኢህአደግ ዘመን ብዙ ሰርተውበታል። በተለይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። ድሬዳዋ መጋላ ኦሮሚያቲ ይጀዱበት ጋፊን ጋፈተምቴ ዋይ ድሬዳዋቲ ወጂ ዋዋል ቀበታቲ ሚቲ ዋይ ዳንጋደ ጋፈተሜ ዳንጋን ሰንሌ ነሞ ሚሊዮን ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም። ማንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም። ሙምቺ ሚኒስቴራ ጉያ ራንተና ዲማ ዳንጋቲ ወጂ ዋል ቀበቴ ዋይ መጋላ ድሬዳዋዳ ኢፈቴ ዱበቴ ትጅራ ሜ ዲማ ከነራ ታክ ጀኔ ሃ ኤገሎ ይሄን ደግሞ በኢህአደግ ዘመን ብዙ ሰርተውበታል። በተለይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ አንጨቃጨቅም፣ ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌዴራል መንግስት ይሁን፣ ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን፣ አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ። ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም። ከዚያ በኋላ ድሬዳዋ ሶማሌና ኦሮሞዎች በሰላም እየኖሩ ነው። በጣም ጥሩ። ሰላም እስካመጣ ጊዜ ድረስ ችግር የለውም። አሁን በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የብዙ ቀበሌዎች ጥያቄ አለ። ብዙ በሲዳማና ወላይታ መካከል አለ ጥያቄ። በአፋርና ሶማሌ መካከል ጥያቄ አለ። ዩኒክ አይደለም። ወልቃይት ላይ ጥያቄ ሙምቺ ሚኒስቴራ ዋይ አቡማ መጋላ ድሬዳዋ ረቲ አሶሳ ከና ከሰቲ ኢፈት ዱበቴ ትጅራ ድሬዳዋ መጋላ ኦሮሚያቲ ይጄ ዱበቴቾ መጋላ ኦሮሚያ ቱርቴ ገሩ ሰበባ ኦበለያን ኬኛ ከን ሶማሌዳ መጋላን ቱ ኑመልቲ ጃኒ ሮሰንትራ ወልቀበኒ ቱረኒቲ አካ ተርሚት አካ ሶማሌን ቡልችቱ ተርሚት አካ ሞ ኦሮሞን አካ ቡልችቱ ጎደምቴ መሌ ድሬዳዋ ላፈ ኦሮሚያቲ ጄ jala sararee dubbate baay'ee soomana keessa gaafani Dirreedawaa dhufee ture sanii sagantaa Oromiyaa State Media guyyaa sun hojjete yoo xiyyaatan taate haasawni jalqaba sagantaa sanii Dirreedawaa ya Oromiyaa akaal naatija muummichi ministeeraa guyyaa sanii miti garuu kan dubbate haasawnichi dura dubbate sagantaa guyyaa sanii keessatti fidee isin dhageessee ture kunoo Dirreedawaa በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የኦሮሚያ አካል ናት፣ የኦሮሚያ ክልል ናት። ድሬዳዋ የሚባል ከተማ በህገ መንግስት የለም። Very good. Haasawa gaafa san achirratti gartee dhooyisaadhaan ol baasee ture san arraan tana mana marii bakka bu'oota uummataa irratti ifaa bilisa dubbate. Muummichi ministeeraa yeroo waa'ee dhimma Dirreedawaa dubbatu kana namaatiitu waa'ee dhimma Dirreedawaa irratti gaafii dhiheesseef moo akkamitti dubbatee wanti jettu isin keessatti uumamuu hin ooltu. Gaafiin gaafatamte waa'ee Dirreedawaati wajjin waa wal qabataatii miti. Waa'ee daangaati kan gaafatame daangaan sanillee ammoo waa'ee daangaa dhimma baha Itoophiyaa osoo hin ta'iin dhimma Walqaayitti Agadee kan naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduutti wal falmii guddaa kaasee oofaa jiru. Sanii wajjin wal qabisee dhimma Dirreedawaa mataa keessa dhahe. Maaltis ni gale kanarraa gaaf tokko gartee waa'een Dirreedawaadhaa yeroodhaaf malee deebisaa quubsaa harkachuun si afaan qabdu. Biti teenya akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa keessatti wal waraansa keessootis tahee wal dura dhaabbannaa fi wal gaarreenfannaa biyyoota ollaa tokko wajjin keessa jirturraa kan ka'e gaafiiwwan keessoo irratti xiyyeeffatee yeroo hedduu deebisaa kan nu caalaa gamas jechuun yaadnis booda ammoo haalli kun hundi gaafa jijjiirame jechi ammaan tana inni paarlaamaadhaaf tuqe kun jala sararameetiiti ifa bahuu ta'a jechuudha. Kun waan shakkii qabaatii miti. Kanaaf ragaan maali? Wanti inni gaafatame waa'ee Dirreedawaatii miti. Waa'ee Dirreedawaa maaliif kaasee asirratti? Kanaan dura haasawa dhooyisaadha inni Dirreedawaa Oromiyaa kilil akaal naati jee isin baasee ture. Dirreedawaa qaama mootummaan Oromiyaati kaje. Arraan tan ammoo maaliif irratti beefaaf bilisa dubbate? Isin galee ajandaa takkaa jechuudha. Gaaf takkaa adeemsa keessa laftii Oromoodhaa tan gartee sababoota adda addaatiin akka hin taanetti addaan gurguramtuuni deebisaa quubsaa harkachuunsi waan afaan qabne. Duuba irra haasawni muummichi ministeeraa akka tasaatti paarlaamaa irratti osoo hin gaafatamin dubbate kun dhukkubbii mataa namoota hedduutti akka ta'u shakkii hin qabne. Kanaas ta'ee san ammoo Dirreedawaa lafa Oromiyaa akka turte qofa dubbachuun isaatu waan guddaadha. Sigalee magaalaa Finfinnee fakkeenyaaf amma mootummaa naannoo Oromiyaatiin hin bultu akkasuma miti. Magaalaa federaalaa jedhamteeti yaamamti. Magaalaa sanii habulchu amma gaatarra jirtu Adaanach Oromoollee taatu qaamni biraallee bulchuu ni danda'a. Magaalaa federaalaa waan taateef lammiileen Itoophiyaa hundinuu bulchuu ni danda'an. Dirreedawaatis akkasi. Magaalaan Finfinneedhaa seenaa fi seeraanis lafa Oromiyaa akka taate jala sararamtee beekamtee jirti. Dirreedawaatis akkasuma abbaan fedhe dabareedhaan bulchuu danda'a. Ammoo abbummaan lafa sanii abbummaan magaalaa sanii lafa Oromoo akka taate muummichi ministeeraa irra afaan isaatiin ifaa bilisatti dubbateeti jira. Fuuldura ammoo guyyaa takka oduu gammachiisaa jedhamee magaalaan Dirreedawaa ta'u waggoota hedduudhaaf Oromiyaa jalaa baafamtee turte mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebitee oduu jettu waliin dhaga'uudhaaf jiran inshaallah.